Ishi maqaan kee Yehudaa eessarraa dhuftee Waaqayyo maal siif godhee dhugaa ba'i. Maqaan koo Boggaalee Tafarraan jedhama. Inni irraa dhufe Qeellamurraa Chaarchii Guutuu Wangeelaati. Wanti Waaqayyo lafa kanatti naa godhe waan guddaadha. Sagantaa guyyaa roobii jiru kanarratti obboleettii koo baay'ee dhukkuba ji'a lama hospitaala Walisoo ciisaa turte. Achiin lafa kana dhufee dura kadhachiisuuf hin qaba jedhee tan naa qaqqabettee shinnaa bilbilaan dursee lafa kana dhufee asitti namni Waaqayyo raajiin suuraa qabadhee dhufee suuraa isaarratti namni dursa raajiin akkas jedhan namni rakkoo addaa qabdanuu lafa kanatti kottaa akkana baasanii kadhadhaa jedhan achiin suuraa ishii kadhadhee dhufee Waaqayyoon na gargaaran jedhee isaan immoo lafa jirtutti oolteerti ishiinis daa'imni ishiis nagaadha jedhanii manni yaalaan immoo daa'imni sun akka boqoteetti kan isaanitti malee abdii kutannaa guddaa keessa turte Waaqayyo immoo isa du'aa jiraa godhee kanaaf Waaqayyoodhaan na galateeffadhaa. Ishi dhuga baatiin nama kanaa suuraa qabattee dhufte gara kanaa raajiffaa sagalee baasanii namni suuraa namaa qabattanii jirtan as baa jennaan suuraa fudhattee as baate namni ishiin kadhachiiftu kun Walisoorraa hospitaala keessa ciisaa jirti. Achitti suuraa irratti kadhatamnaan manni yaalaa mucaan kee du'aadha jedhaniin qixa kadhatamee kaasee mucaan du'aadha jedhamtee jireenya qabaattee jetti mee warri kanatti gammaddan gooftaadha harka keessan walitti buusaa gooftaa kana galateeffadhaa fi galateeffadhaa. Eebbifamii. Ishi maqaan keenyudha eessarraa dhuftee Waaqayyo lafa kanatti maal siif hojjete saba kanaaf dhugaa ba'i. Ani maqaan koo Daawitee Sobboo kan jedhama. Kanan irraa dhufe immoo asuma naannoo kanadha. Waaqayyo wanti inni lafa kanatti naaf hojjete waan gurguddaadha. Isa keessaa garuu kanan dhugaa ba'u wanta muraasa yeroo darbee biyya kanan turre jechuudha. Biyya Dubaayin ture yeroo sanatti na dhukkubee harki koo baay'ee tokko dhiita'ee achuma mana yaalaa deeme mana yaalaatti immoo akka baqaqsanii keessa baasan natti himame baqaqsanii yeroo keessa baasanii hodhanitti immoo bakki hodhame suni akkuma hodhametti fudhatee ka'e tortoree jechuudha. Sambooda baay'ee abdii kutee nan boo'ee obboleettiin koo immoo miseensummaa waldaa kana keessa jirti ishiin tan hime isheenis immoo bakkaasii kadhatama hin boo'in jedha kadhatame harki koo inni opereeshinii ta'e sun yeroo sanatti ashagamee jira suura kaasee ergeefin ture Waaqayyo harka koo isa baqaqe sanas isa tortore sanas godaannisa tokko malee na fayyisee galataaf lafa kana na dhaabeera kanaaf sabni hundumtuu akka isinii galetti gooftaa kana na galateeffadhaa jechuun barbaada. Ishi dhuga baatii keessa lammaffaa itti fufii. Dhuga baatiin koo inni lammaffaan immoo yeroo darbe gara maatii koo deeme biyyatti na dhukkube achi booda mana yaalaa deeme yeroo deemutti na laalanii dhukkuba onnee akka hin qabu natti himan. San booda riiferii siigoonadhanii riiferii fudheen manatti galee halkanicha abjuu kootiin namni tokko naa kadhata ture abjuudhaan jechuudha. Naa kadhataa humna guddaa tokko na guutaa lafarra gangaladhee baay'ee tokkoon gammadan ture. San booda achi riiferii fudhee Phaawulosiin galee guyyaa ja'aatti ciisee nan ba'ee guyyaa jimaata isa darbee asan dhufe jechuudha. Yeroo dhukkubsadhu kanatti lapheen koo kun baay'ee naa dhaata. Mana keessa suuta dheeyyuu socho'uu hin danda'u hafuurri na cita. Akkasumas baay'een dadhaba. Sababa kanarraan baay'een dhiphadhaa halkan si'a shanii ol alatti nan ba'a. Sababbiin isaas immoo qilleensi mana keessatti baay'ee tokko na hanqataa hafuura fudhachuun dadhabaa jechuudha. Rakkina kana keessatu hin jiru guyyaa jimaata lafa kanan dhufe akka addaatti rakkina kan qabdan koottaa siniifan kadhadhaa dharraa jinfaa. Samboodaanis fiigee dhufee waraqasichatti agarsiisee rakkina jiruttani isaanis naaf kadhatanii akkuma abjuu kootiin arge sanatti Waaqayyo na gargaaree humni guddaan tokkos na keessa darbee kanaaf ani fayyeeraa hiikameera gooftaa na hiike kanaaf immoo sabni hundumtuu naaf galateeffadhaa jechuun barbaada. Dhuga baatiin obboleettii kanaa guyyaa jimaata darbee iddoo kanatti riiferii fudhattee dhuftee manni yaalaa dhukkuba onni akka qabdu riifer godhee fi Phaawulosii guyyaa ja'an ciise jettee nutti himteetti biirootti asitti sagaleen bahee fi dhuftee hin kadhatamee yeroo sanii kaatee hin fayyitee dursa halkanitti yeroo torbaa olan alatti gadi ba'a qilleensa malee taa'uu hin danda'u guyyaa naa kadhatame kaasee garuu nagaa kooti jettee mee warri kana harkitan dhageessan harka keessa walitti rukutaa mataa gararraatti ol baasatoo ililchedhaa Waaqayyoodhaan galateeffadhaafi
namoonni akka korakkattan jechuudha abdii kan kuttan jiraachuu dandeessu maaliif ani abdii kutannaa guddaa keessan ture sababni isaayyuu namni dhukkuba onnee yoo dhukkubsate hin fayyuu nan beekan ture garuu waaqayyo inni na fayyise isinis hin fayyisaa abdiin kutina hojii ergamootaa keessatti boqonnaa lakkoofsa 12 irratti akkas jedhee barreeffameera maqaa fayyisuu samiidhaa gaditti kenname maqaa Yesuus qofaadha jedhameera akkasuma immoo Roomaa boqonnaa 5 keessatti abdiin nama illee yaasisu jedhee barreeffameera akkadha warri dhukkuban dhiphattan warri harka fayyisuu waaqayyo ofirratti hin argin kottaa gara kana waaqayyo fayyisaadha maqaansa fayyisaadha maqaa Yesuus kana fayyaa jechuun barbaada akkasuma warri dhukkubna abdii sin kutachiise immoo abdiin kutina waaqayyo hin abdatama malee abdiin nama illee yaasisu jechuun barbaada galatooma gooftaa kannaa galateeffadhaa fi haleluuyaa nagaan waaqayyo si eebbisu